ሄሎ ኢየሱስ የሰማ ነው። እኔ ከእግዚአብሔር ጋር እደባደባለሁ። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ተደባደበ ታውቃለህ? የጠገባችሁ ጴንጤዎች ረፉ። ኢሳ ኢልማ መርየም ዮካን ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ አርገም ጀናኑ ማርገም ጀ ዮሐንስ ወይ ሰከናዱ ጋባ ዱሬ እኛ ለቦድ ያዱፉ እብዳ ፈፉረ ቁልቁሉን ሲጩ በዘደ መቃባ ከነልማ ከናፈረ ቁልቁሉ ዋቀቱክ አሚን ከበጀምቶታፍ ጃለተምቶታ ማቲ ወንዋቀዮ ጆልን ተዋይዶ ወርዶፍቶኒ ቻይናሊ ደንጋልቦ ሚዲያ በካፍ ለፈጅተን ተነገኝ ዋቀዮ ሲኒፋ ባየቶ ከም ጆተን ነጋኮ ትገለኒ ፍልፍል ዋቀዮ ዳፋተው ቻይናሊ ከነረት ዩሮ ሁንደ ብርኖ ተመረ ክርስቲያና ፊ አከሱማ መንታ ከኘትን ጨምሱ ደንዳን ከነረት በረኑ ወሪና ራታተኒ ገረ ቻይናሊ ከነት ፍተን ሰብስክራይብ ጎቹዳን ላይክ ሼር ጎቹዳን አኮርዶፍተኒ ሲኒን ጀቻ ጉያራ ከና ቪዲዮዋን ሪአክሽን ይታ እንጀቹዳ ከኑ በርሲሱ ደንዳኒ ፊ ዩሮ አማኬስ ጅሩቲ በረዱማራ ከገኘ ፊ መለተወን በረዱማቲ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዱራወተም ጀአሜ መጻፈ ቁልቁሉዳን ዱበተሜ ራወተማ አከጅሩ ከን ሁበን ዋንቴ አንገጡ ሙራቲ ኖርዶፋ ወልበርሲስና ወልጉርስና ወልበቺስና ዋንቴ ያዳፍ ጋፊዮ ቀባታን ኮሜንት ጀለት በረይሳ ዩስኒቲ ቶሌ ሰብስክራይብ ጎቹን ላይክ ጎቹዳን ሼር ጎቹዳን ኖርዶፋ እስኒቲን ቶሌ ወቴሞ ዲሱኒ ደንዴሱ ጀቹዳ ከለቲ ዱማን ጋራ ቪዲዮ ኬኛ ተደርግና አይቾ ዮሐንስ ወይ ሰከናዱ ጋባ ዱሬ እኛ ለቦድ ያዱፉ እብዳ ፈፉረ ቁልቁሉን ሲጩ በዘደ ከናፍ ጉጓደ ኮረጋ እንጅሬኛ ናቶ አቀዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳ ወሬን አመንታ ፕሮቴስታንቲ ዩኪን ጴንጤ ኦርዶፍታን ጋፍ ለመንቀባ ቪዲዮ ከና ወልቀብሲሴ መጻፍ ንቁልቁሉና ከነጀዳ እርጋ ቁልቁሉን ጳውሎስ ወረ ቆሮንቶስ ይፈርድ ኢሰቶኮፋ በቆና ኩለ ተኮራ ጀልቀምኔ ጋፈ ዱቢስኑ ዋን ሁንዱመቲ ዋን ነያደተኒ ፊ በርሲሳን ኢሲን በርሲሰቲ ቀበምተኒ ዋን ጅራተኒ ፊ ኢሲን ነንጀጃ ጀዴ ወረ በርሲሰሳቲ ወራ አጀጃ ዋቀዮ ኤገኒ ጅራተኒ amma immo Kristos mata wura dira abban mana mata hada mana waaqayyo mata Kristos ta'uu isa akka beektan nan barbaada jedha dhiirri waldaa keessatti yommuu kadhatu yookiis yommuu waan waaqayyo itti mul'ise himu yoo aguuggatee mataa isaa ni salphisa jedha waa'ee dhiiraa fi waa'ee dubartoota irratti seera qulqulluun Phaawulosi macaafa qulqulluu irratti nu kaa'edha dubartiin waldaa keessatti yommuu waaqayyoon kadhattu yookiinis yommuu waan waaqayyotti mul'ise himtu yoo aguuggachuu dhaabatte garuu mataa ishee ni salphisti isheen kuni dubartii mataa haaddatte wajjin waliin caaltu egaa dubartiin yoo aguuggachuu dhaabatte rifeensa mataa ishee murachuu irraa hilleeyyaatu dubartiin sababa malee rifeensa mataa ishee muratte yookiis immoo haaddatte salphachuu yoo jibbite immoo haa aguuggattu erga jedhee booddee dhiirri bifa waaqayyootii fi ulfina waaqayyoo kana agarsiisu erga ta'e aguuggachuun isaaf hin ta'u dubartiin garuu ulfina dhiiraa hin agarsiiftu dubartiitu dhiiraaf jedhee uumame malee dhiirri dubartiidhaaf jedhee hin uumamne kanaaf dubartiin ergamoota waaqayyoo duratti aboo jala jiraachuu ishee kan agarsiisu aguuggii mataa irraa qabaachuun isheef ni ta'a haa ta'u malee gooftaan ishee dubartii isa dhiiratti isa dhiiras ishee dubartiitti addaan baasee hin ilaalu dubartiin dhiira irraatii akkuma argamte akkasuma immoo dhiirri dubartii irraa dhalatee hundinuu garuu waaqayyo biraa dhufani dubartiin otoo mataa ishee aguuggatin waldaa keessatti waaqayyoon kadhachuun qajeeladhaare isinumtime ofii keessanii faradaayii jedha gaafiin koo tokko isa kanadha dubartiin rifeensa mataa ishee osoo aguuggatin waan waaqayyo ishiitti mul'ise akka hin dubbanne macaafa qulqulluu keessatti akeekkachiiseera isa qofa miti dubartiin aguuggii ofirraa hin qabne dubartii mataa ishee addatteen waliin caaltu jedha kun immoo seera akka hin taane mee ofumaa keessanii faradaa jedha kanaafu dubartoonni phendee ta'an yookiin protestaantii ta'anii amantaa kana hordofaa jiran seera kana hin cabsine moo jecha qulqulluun Phaawulos kaa'e kun sinin ilaallatu gaafii kanaaf deebii akkanaa deebisuutan nan barbaada warreen kaan immoo sheer gochuudhaan akka biraan naageessaniin isin gaafadha gaafiin kiyya inni lammaffaan immoo akkas kan jedhudha ergaa qulqulluun Phaawulosi
warra Ximootiyoosiif erge isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti akkana jedha. Lafa kadhata godhatanitti immoo warri dhiiraa yaada dheekkamsaa fi qocholootiin otoo hin ta'in yaada qulqullaadhaan harka isaanii ol kaasanii akka kadhatan nan barbaadaa jedha. Warri dubartii immoo amalli isaan agarsiisan mataa tolfachuutti, warqee fi callee naqachuutti, uffata gati jabeessa uffachuutti, keessaa bahuudhaan of kuuluu osoo hin ta'in uffata qajeelaa fakkaatu akka ta'utti uffachuudhaan, maallaan jedhuudhaan, of qabuudhaanis haa ta'u. Dubartoota Waaqayyoof ni saganna jedhaniif akka ta'utti wanta gaarii haa agarsiisan. Erga jedhee dubartiin abboomamuu hundumaan gab jettee haa barattu. Dubartiin gaabbitti haa jiraattu nan jedha malee haa barsiiftu, dhiira irratti haboo aangoo haa qabaattu hin jedhu jedha. Kuni seera wangeelaati. Dhuguma wangeelatti macaafa qulqulluutti kan amantan yoo ta'e dubartiin gab jettee gaabbiidhaan teessee uffata dheeraaf qajeelaa uffattee mana kiristaanaa keessa haa deddeebitu nan jedha malee haa barsiistu, dhiira irratti aangoo yookiin haboo haa qabaattu hin jedhu jedhee qulqulluun Phaawulos dubbateera. Kanaafuu isinii seera kana hin cabsine. Seera kana cabsitanii immoo dubartoonni waltajjii irratti ba'anii akka lallaban, akka isaan barsiisanii fi kan isiniif eeyyame seera macaafa qulqulluuti immoo seera mataa keessanii hordoftanii deemtu. Gaafii kanaaf deebii akkanaa deebistan nan barbaada. Sababiin isaa dubartiin haa barsiistu hin jedhu jedhee macaafa qulqulluu irratti kaawwamee jira waan ta'eef iyyuu isin immoo seera macaafa qulqulluu kanarra dabartanii dubartoonni raajii ta'aa jiru, dubartoonni barsiisota ta'aa jiru, dubartoonni haala adda ta'eetiin uffata isaanii ofirraa fuudhanii, kabaja isaanii ofirraa fuudhanii, qullaa isaanii deemaa jiru. Kanaafuu isin seera macaafa qulqulluu eegdanii jiraachaa jirtu moo eegdanii jiraachaa hin jirtani? Eegdanii jiraachaa jirra yoo jettani kunoo eegaa hin jirtani. Kanaafuu macaafa qulqulluutti ni amanna yoo jettan immoo seera macaafa qulqulluu cabsitaniittu, darbitaniittu. Kanaafi erga macaafa qulqulluu wangeelatti hin amannee seera macaafa qulqulluu hin eegne kiristaanummaan keessan eessattidha? Gaafii kanaaf deebii akkanaa deebistan nan barbaada. Gara gaafii lammaffaatti gaafa darbinu Iyesuus Kiristoos eenyudha? Iyesuus Kiristoos warra amantaa Protestaantii biratti ni kadhataa jedhu. Iyesuus Kiristoos araarsadhaa nu araarsaa jedhu. Warreen musliimaa birattoo Iyesuus Kiristoos eenyudha? Adam eessarraa maalirraa uumame yaada? Biyyeerraa walitti qabamee suphee ta'e fi eega biyyee walitti qabamee hafuura kiyyaa inni itti afuufe jedha. Hafuura rabbiirraa uumame Adam. Gaafa kana jettu anaa fi atilleen Adamirraa uumamne, atis anis hafuura rabbiitiin uumamne. Erga Adam akkas ta'e Isaanis hafuuruma rabbiitiin uumamne. Akkuma dhageessanii jirtan Adam jechuun Addaam jechuudha. Addaami biyyoorraa walitti qabamee Waaqayyo hafuura itti baafatee hafuura jireenyaa itti baafateen nama ta'ee uumame. Waaqayyotu isa uume. Hafuura rabbiitu isa uume jedhe sirriidha. Hafuura Waaqayyooti yookiin immoo hafuura rabbiitu isa uume Addaam. Harka Waaqayyooti isa tolche, harka Waaqayyooti isa uume. Addaami harka Waaqayyootiin erga uumamee Addaam maalidha? Uumamaadha. Iyesuus Kiristoosis harka rabbiitu isa uume jedha. Kana jechuun hanga xumuraatti viidichaa dhaggeeffanna. Isaa ilma Maryam yookaan Yesuus Kiristoos ta'i argame jennaanuma argame jecha rabbiitiin argame gaafa jedhu rabbiin ta'i Isaa ta'i jennaanuma ta'e samii kanaan ta'i jennaanuma ta'e. Isaa ilma Maariyaam yookiin Iyesuus Kiristoos samii kanaan Waaqayyo ta'i jennaan akkuma samiin kuni ta'e Iyesuus Kiristoosis ta'i jennaanuma ta'e jedha. That is wrong. Kun akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti sirrii miti. Iyesuus Kiristoosii fi uumama wal qixxeessuun mataa isaa cubbuudha. Maaliif yoo jedhu Waaqayyo uumamoota hundumaa gaafa uumu bifa garaa garaatiin uume. Samii kanaan ta'i jedhee uume sirrii. Iyesuus Kiristoos garuu ta'i jedhee uume jechuun Iyesuus Kiristoos uumamaadha jechuudha. Iyesuus Kiristoos uumama osoo hin taane akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti Iyesuus Kiristoos uumaadha.
Yesuus Kiristoos eenyudha gaafii jedhuuf dhaabbilee amantaa garaa keessatti yoo ilaaltan yaada garaa argattu. Jalqaba akka isinii kaase amantaa Pirotestaantii yookiin Pheenxee keessatti Yesuus Kiristoos araarsadha jedhanii amanu. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 34 fudhachuudhaan Yesuus Kiristoos mirga abbaa isaa taa'ee nuuf kadhataa jedhanii amanu. Warreen immoo amantaa Musliimaa hordofan Yesuus Kiristoos akkuma Addaami uumame akkuma Waaqayyo samiidhaan ta'e jedhee uume Yesuus Kiristoosinis Waaqayyo Yesuus Kiristoosinis ta'e jedheetu uume. Yesuus Kiristoos gaafa uumamu Waaqayyo ta'e isaan jennaanuma ta'e dhaloota isaayyuu kaadaniiru yookiin immoo gananiiru jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos uumamaadha jedhu isaan. Lakki Ortodoksiin immoo akkana jettee barsiisti. Hunduma kan uume Waaqa tokko kan ta'u Waaqayyo abbaatti ni amanna. Samii fi lafa kan uume addunyaa mul'atu kanaaf kan hin mul'anne osoo hin uumamin isa wajjin kan ture ilma abbaa kan ta'e Waaqa tokko Yesuus Kiristoositti ni amanna. Ifa ifarraa argame Waaqa dhugaarraa argame kan dhalate malee kan hin uumamne waaqummaa isaatiin abbaa wajjin kan wal qixxaatu samiirras lafarras kan jiru isaatiin malee homtuu kan ta'e hin jiru. Nu fayyisuuf samiirraa gadi bu'e hojii afura qulqulluutiin qulqulleettii dubaroo maaramiirraatii nama ta'e dhalate. Bara Phiilaaxoos Pheenxichattis rakkina arge du'e awwaallame guyyaa sadaffaattis du'a moo'ee ka'e akkuma kitaabolee qulqullootaa irratti barreeffame ulfinaaf galataan gara samiitti ol ba'e mirga abbaa isaas ta'e. Lammaffaas warra du'anii fi jiraattota irratti murteessuudhaaf galataan ni dhufa. Barri mootummaa isaas dhuma hin qabu. Afura qulqulluutti ni amanna. Innis gooftaa jireenya nuuf kennudha. Abbaarraa kan ba'e abbaa fi ilma wajjin tokkummaadhaan ni sagannaaf. Ni galateeffannaanis innis raajota irra bulee kan dubbatedha. Hundumaan ol kan taate duuka bu'oonni Kiristoos kan walitti qaban yookiin hundeessan ulfaattuu mana kiristaanaa takkitti ni amanna. Cubbuun kan itti naqamu cuuphaa takkittis ni amanna. Warri du'an akka ka'an ni abdanna. Jireenya isa dhufusa hanga bara baraatti ni amanna. Amiin jettee amanti Ortodoksiin. Yesuus Kiristoos mirga abbaa isaa akka ta'e Waaqa akka ta'e akka inni dhufe akka inni du'a moo'ee ka'e lammaffaas deebi'ee warra du'aniif jiraatota irratti murteessuu akka danda'u kan dubbattu yookiin immoo kan amantu barnoota amantaa yommuu ta'u ragaa macaafa qulqulluutiin immoo akkana jettee ni amanti. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuu kennameera. Humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo, Jabaa, Abbaa bara baraa, Hangafa nagaa jedhama jettee amanti. Amantaan Ortodoksii Tawaahidoo. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 kaasnee gaafa dubbisu. Dhaloota isaa dursa Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e ni beekna. Yesuus Kiristoos abbaa bara baraa, mootii moototaa, waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, abbaa nageenyaa kan inni jedhamu dursinee dhalachuu isaadhaan dursa ni beekna. Ni amanna. Isa qofa miti. Erga dhalatees immoo Yesuus Kiristoos inni dhalate eenyu akka ta'e Ortodoksiin akkana jettee amanti. Har'a magaalaa Daawititti fayyisaan isinii dhalateera. Innis immoo Kiristoos gooftichadha. Eenyutu isinii dhalateera? Fayyisaan. Eenyu isinii dhalateera? Kiristoos. Innis gooftichadha. Gooftadha. Jalqaba maalidha? Mootiidha. Jalqaba maalidha? Abbaa bara baraati. Abbaa nageenyaati. Gooftaa gooftotaati. Inni amma dhalate sunis raajiidhaan inni raajame inni dhalate Beetlehem keessatti wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irraa kaasnee gaafa dubbisnu ergamaan Waaqayyoo kan dhalate sanaaf misiraachoo gaafa himu inni isinii dhalate Kiristoos gooftichadha. Misiraachoo isinitti himuufan dhufe jedheen. Kanaafuu Yesuus Kiristoos gooftaa Waaqa mootii bara baraa abbaa nageenyaa fayyisaa addunyaa kaleessa kan ture har'as kan jiru bara baraanis baroota dabarsee kan jiraatu alfaaf oomegaa abbaa bara baraa abbaa nageenyaa jedhama. Gara biyya lafaatti kan dhufe aangoo du'aaf kiyyoo diinaa barbadeessee du'ee du'a moo'ee gara samiitti kan ol ba'e mirga abbaa isaa kan ta'e warra du'anii fi jiraattota irratti murteessuudhaaf lammaffaa deebi'ee kan dhufu qulqullootaaf cubbamoota adda baasuudhaaf
barcuma firdii isaa yookiin teessuma firdii isaa irra kan taa'u. Furtuun firdiin dhugaa harka isaa keessa kan jiru. Waa'ee dhufaatii isaa immoo ilmi namaa ulfina isaatiin ergamoonni Waaqayyoos hundinuu isa wajjin ni dhufu. Yommus inni teessoo ulfinaarra ni taa'a. Yommus namoonni biyya lafaarra jiran fuula isaa duratti walitti qabamu. Tiksitoonni tikseen hoolotaa re'oota irraa akkuma gargar ba'u innis namoota gargar ni fu'a. Akka gatii akka hojii isaaniif farada jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irratti akkuma dubbatame abbaa bara baraa firdiidhaaf lammaffaa kan dhufu malee Yesuus Kiristoos araarsaas miti. Akka warra musliimaa jedhan Yesuus Kiristoos uumamaas miti. Barnoonni Ortodoksii Tawaahidoo macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'e seera macaafa qulqulluutiin kan bu'uureffame qulqullootaan abboota keenyaan kan durfamu kan gaggeeffamu dhugaadha. Hello ኢየሱስ ሄሎ ኢየሱስ የሰማ ነው። Ati nu oolchii jechuun barbaachisaadha. Bara dhumaarraa akka geenye ragaaleen garaagaraa dhiyaachaa jiru. Maaliif yoo jettan abbootiin keenya kaleessa Waaqayyo wajjin kan isaa walitti dubbachaa turan kadhannaadhaan. Museen macaafni qulqulluun yeroo 570 ol jechaaf jechaan Waaqayyotti kan dubbate kadhannaadhaan. Tsoomiidhaan sagadaan. Dhaloonni ammaa immoo bilbilaan silkiidhaan Yesuusitti bilbilee hin dhagahamaayi. Elooyi Yesuus dhagahamaayi jechaa jira. Dhuguma silkiidhaan Yesuusitti bilbilanii argachuun kan danda'amu yoo ta'e lakkoofsa yookiin bilbila isaa nuu kennaati nutis bilbilee addaan baafna. Moo nuti kan beeknu Waaqayyo wajjiniin kan wal arguu dandeenya. Macaafa qulqulluu irratti wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti kadhadhaa isinii kennama. Rukutaa isinii banama barbaadanii argattu jedha. Waaqayyo barbaadanii argachuun kadhannaadhaan. Silkiidhaan kan barbaadamee itti bilbilamee argamuu danda'u dhuguma ilma Maariyaamii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha moo Yesuus kan biraa qabdu? Moo isa kan biraatu jira? Isa kana akka addaan nu baastan gaafii kiyya. Maal kana qofadha? Yeroon amma keessa jiru bara dhumaa akka ta'e ragaaleen garaagaraa dhiyaachaa jiru. እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ይደባደባሉ። አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ተደባደበህ ታውቃለህ? ከእግዚአብሔር ጋር ይሁን ና እግዚአብሔር ወንድ ከሆንክ ብዬ እግዚአብሔር ተው ረፍ። የጠገባችሁ ጴንጤዎች ረፍ። ቡትቷችሁን ቀይሮላችሁ በቃ በጣም የተወጠራችሁ ቆዳችሁ akkuma dhageessan ati waaqa wajjiniin warreebdee beektaa? Ani kootu waaqayyo jedheen waaqayyo wajjiniin warreebnaa wal dabaddabnaa. Yigzoo maarannaa Kiristoos. Paastarichi immoo maal jedheen? የጠገባችሁት ጴንጦች ይረፉ አለ። ጴንጦonni quuftan bututtuu keessan waaqayyo isinii qayyaree goda keessa boodla keessa waaqayyo isin baasee quuftan warri quuftan boqodhaa jedhe tasgabbaa jedhe. Dhuguma boqonnaa dhabanii waan nyaatamuuf waan dhugamuu dhabanii rakkatanii dhiphina keessa kan jiran karaa irratti kan kufanii jiran hedduutu jiru. Bara dhumaatti maaltu akka raawwatu macaafni qulqulluun akkana jedhee nutti hima. Kana booddee bineensi tokko galaana keessa utuu ba'u nan arge jedha Yohaannis mul'ata isaadha. Bineensichis gaanfa 10 fi mataa 7 gaanfa isaa irratti waan akka gonfoo 10
mataa isaa torban irrattis maqaa ulfinaa waaqayyoon arrabsuudhaaf kennaman qaba turedha. Dakanatti erga gad dhufee mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa tokko kaasaa dubbisaa isin. Lakkoofsa 5 irratti hidhattanii gaafa dubbistan dubbii gurratti guddaa fakkaatuu fi waaqayyoon kan arrabsu dubbachuudhaaf afaan ni kennameefi jedha. Ji'a 42 kana gochuudhaaf aaboon yookiin aangoon kennameefi jedha. Jalqabeera. Waaqayyo arrabsuudhaaf warri afaan arrabni isaanii kenname warri waaqayyo irratti ka'an waaqayyo irratti ololoo of qaban ji'a 42 akka isaan biyya lafaa irratti waaqayyo arrabsaniif afaan kan isaanii kenname raajichi kan inni dubbate raajichi kun yeroo keenya irra ga'ee jalqabeera. Ragaa adda biraa waan barbaachisu yeroo sanitti garuu isin of eeggadhaa. Ammadha of eeggachuun, ammadha yaada ofii jijjiirrachuun, ammadha gara waaqayyotti deebi'uun, ammadha imimmaan dhangalaasanii waaqayyotti boo'uun, raawwii bara dhumaan an taasisin jedhanii kooluu waaqayyotti galuun, fooni dhiiga isaadhaan murtaa'anii jiraachuun ammadha. Yerichi gaheera. Ani akka attuutti nan dhufa yerichas hin beektanii qophaa'ina eegaa. Inni jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni dubbate yerichi gaheera. Jala bultiirra jirra waazee marra jirra. Afaanichi kennamee fira kun olaala. Waaqayyo irratti ka'uun kana caalutu. Kanaaf kiristaanonni hundumtu viidiyoo kana laaltan gara fuulduraatti immoo wantoota kana caalan akka nuti ilaallee akkas taanuuf osoo hin taane qalbii keenya akka jijjiirrannuuf bara dhumaarra gahuu keenya kan ittiin mirkaneeffannu waan ta'eefu qalbii keessan jijjiirrattan qalbii keenya jijjiirranne waaqayyoon yaadanne hojiin biyya lafaa hundumtuun darba isa duukaa bu'uu qofa osoo hin taane waa'ee lubbuu keenyaaf galaa haa qopheeffannu. Viidiyoo kan biraadhaan immoo hanga walitti deebinutti nagaan tura. Yoo isinitti tole yoo gammaddan qofa ni barsiisa warreen biroos kan jettan warreen biraadhaaf sheer taasisaa. Subscribe like gochuudhaan hordofaa. Viidiyoo kan biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wassalaatu እግዚአብሔር